Kada godina arraantana keessa jiru qoysillaan tani gartan kana akka jirutti qaballee isin godina san dhaqe wajjin tani arraantana wantoota hedduu godina dhaqee jiru kan wajjin daawwatan ta'a bakkuma jiru dandeessanii mana keessa fash wajjin jaajin jiru. Sena adi ko sumai jalan ini ko makam na kumai Suredo isbo nama kabarin sumai jalan sena adi ko sumai jalan ini ko makam na kumai Bareedni huccuu aadaatiin akka nuti isin fuulduratti teenyu kan nu godhe mana huccuu aadaa haadha caayaa yookaan immoo weellistuu Gaaddisee Shamsaddiini. Weellistuu Gaaddisee Shamsaddiin uffatawwan aadaa Oromoo kutaa 11 hunda isaa jechuudha haala ajaa'ibaa ta'een ammayyeessuudhaanis aadaadhaanis waan bareedaa isaa kan isiniif hojjettudha jechuudha. Gama lakkoofsa armaan gadii kanaatiin deemtanii namoonni Kaayiroo keessa jirtan akkasumas biyya adda addaa keessatti uffata aadaa qalamachuu yookaan immoo ajajachuu ni dandeessu jechuudha. Egaa nuti suuraa dubartootaa ilillii kollekshin kanatti bareechitee akka isin agartan kanatti aadaa Booranaa karaa onlaayinaatiin akkasuma bitachuufis gara biyya jirtanittis isiniif ergiti biyya kana keessatti illee Kaayiroo Ijipti ililliin baay'eedhaaf as keessatti babbareechaa turte yeroo dheeraa fi ammas itti jirti asumaan lakkoofsa bilbilaa kanarratti ilillii qunnamtanii haajaa keessan bahattanii qophee adda irratti itti miidhaguu dandeessanii isiniin jenna. Egaa kabajamtoota akka agartan kanatti qophee dhufee jira qophii keenya agarumatti daawwatan akka ajaa'ibatti iddoo bashannanaa wantoota hedduu irraa barattan akka ta'e gamanumaan shakkii dhaqalee qabnu Oromoon gaa yeroo dubbii takka jiru bunaa fi nagayaan dhabinaa jira. Nagayaan isin yaadan jira. Nagayaan isin yaadan jira. Male, male dom male. Jalan kau semua kau. Kamu awak tunggu apa? Kamu sih? Oromoon bakka lamatti qooda. Oromoon Booranaatiif Oromoon Baarentuuti. Achi keessaa Oromoon Booranaa kan hangafaati. Uummanni Oromoo Booranaa horsiisee buluudhaan kan beekamudha. Oromoon kaaba keenyaa keessa jiraatu gosa lama qaba. Gosti kuni gosa loon horsiisee buluu fi gosa gaala horsiisee buluudha. Gosti kunneen gosa gabraa fi saguyyee akkasumas immoo ritillee jedhamu kan beekamudha. Booranni kan dubbatu afaan Oromoo Booranaa yookaan loqoda Booranaa mataasaa danda'e kan hadir wale musika deemu baraasa afaan Oromoo
Gitar dah kali. Ilke dia benar. gosa damee afur Abasuma. jalatti ramadama. Ira dia abasu. Oromoo Booranaa baay'inaan miiliyoona 7 olitti tilmaamama. Nayu bolte. Baay'inaan miiliyoona 7 olitti tilmaamama. Booranni durirraa kaasee aadaa fi seera fuudhaa kan safuu irratti hundaa'e qabu. Boorana keessatti akkuma barbaadde haati wal fuudhuun hin jiru. Sabboof sabboos waliin fuudhu, goonaa fi goonas waliin fuudhu. Kana jechuun sabboo fi goonatu wal fuudha jechuudha. Boorana keessatti namni seera kana cabse yookaan immoo ulaagaalee kana cabse araamuu kubbuu jedhamu. Araamuu kubbuu jechuun namni kun yoo isaan waraana deemu waliin hin deemu. Akkasuma teessoo namarra hin taa'u. Itti isarrallee hin taa'an bakka takkarraa bakka biraa yoo gadaananillee jala hin oofan. Aadaan fuudhaa fi heeruma Booranaa hedduudha. Kanneen keessaa filatamaa fi barbaachisaan lama. Lameen sunis hadhaa fi hawwatiidha. Egaa Oromoon ittiin beekamu Dodo malee. mataa isaa qabaachuudhaan sirni gadaa Oromoo biqiltuu gochaa ture Oromoota hedduu biratti bulchitoota Habashaati. Cammaa kun kan ta'uuf Oromoo garaagaraa irra gahullee gosoota qollee addaan hojjete akka irratti itti to'atu hin yaadamu. Egaa sirna gadaa jechuun maal jedhatu Oromoo biratti waan akkamii waan jiru akka barbaadamte. Gadaan Oromoo gaggeessaa yookiin garee shantamaa waliin dhugaatu shanan gurra shanan gadaa Oromoo beekama. Shanan waggaa deetii cunta bulchiinsaa kan harkaa fuudhanii hojjetanii jechuudha. Egaa maqaaleen shanan gadaa Oromoo kun godinaalee garaagaraa keessatti maqaa adda addaa qabu. Asirratti ta'uu qabu shanan gadaa Oromoo kun godinaalee irratti maqaa adda addaa qabaachuusaa qabu. Kitaabilee tokko irratti garuu akka barreeffamutti maqaan shanan gadaa Oromoo kun akka waan godinaalee shanan gadaa Oromoo godinaalee garaagaraa maqaa adda addaa qabaachuusaanii. Toligaa ammaan tana iddoowwan hawwataa turizimii godina Booranaa keessa jiran keessaa kanaan dura bineensota yaa'aa bal'oo kan ture erga bara 2005 gara paarkii biyyoolessaa Booranatti kan hundaa'e. Yeroo ammatti lafa iskweer kiiloomeetira 3,740 takka uwwisa yommuu ta'u gosoota sirraa fi akkasumas hojistoota garaagaraa of keessatti qabatee kan argamu. Paarkichi qabu keessaa simbira afur yookaan simbirroo afur godina Booranaa paarkicha keessa qofatti kan argamu kutaa Oromiyaa hundarra kan hin jirre simbirroo gosa afur Booranaa qofaatu qabaa jechuudha. Akka ammaa kana gartan kanatti godinaalee Oromiyaa hedduu keessaa har'aantana hangafa Oromoo kan ta'e godina Booranaa keessaa akka ajaa'ibatti shirshira isin godhaa jiran keenya kan waliin daawwataa turtanidha. Isuma Oromoo Booranarraa jalqabne akkasuma sirna fuudhaa fi heeruma kan Oromoo Booranaa ittiin wal fuudhan hawwattii ittiin jaarratan akkasuma iddoolee hawwata turizimii godina Booranaa keessatti argaman keessattuu shimbiroolee godina Booranaa keessatti malee bakka biratti hin argamne isin geenye akkasuma immoo sirnaa biqiltoota Oromoo keessaafuu godina Booranaa keessatti sirni gadaa argamta Gambiran barbaadu. akka